BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaan bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Magaal Maqaleetti har'aa yeroo lammaffaa fi haleellaan raawwate. Dubbii himaan TPLF waraanam deemaa jirirraatti maal jedhu? We didn't launch any attack north of Kombolcha. Nuti haleellaa kamuu gaba kaama Kombolchaan hin banne. Guyyoota muraasa ittaananitti Kombolchaa fi Daseen to'annoo keenya jala yoo galan hedduu nan dinqu. Waggaa 20 erga Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ari'ameen booda barataan tokko qabxii olaanaan eebbifame. Wayyaalaa sammuu hin qabne warra karaarra ciisu darasaa faayidhanii nu arrabsaa turan. Ani qabxii olaanaa medaaliyaadhaan eebbifame bara kana. Sammuu keenya moo saba keenyaaf darbinee laachuu keenya sana mirkaneeti. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an Asli Galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii magaal Maqaleetti torban tokko keessa yeroo lammeessuu fi haleellaan xiyyaaraa qilleensarraanii ganam kan raawwate. BBC'n maddeen irraa odeeffateetti haleellaan kun naannoo Masfin Industrial Engineering fi naannoo buufata konkolaataa duriitti dhaqqabe. Waa'ee haleellaa kanaa BBC'n dubbii hima raayyaa Itoophiyaa yaatee deebii hin argan. Ethiopian Current Issues Fact Check garuu ergaa haleellaa kan ilaalchisuun Twitter irraa barreessee akka jedhan aduun taane haleellaan xiyyaaraa humni ittisa biyyaa bakkeewwan TPLF meeshaa waraana oomishuu fi suuphaatirraatti kan xiyyeeffatee jedha. Opereeshiniin raayyaa ittisa biyyaa bakkeewwan kuusalee meeshaa waraana gugurdoo seeraan hojjetamuu barbadeessuu kan kaa'eeffatee jedha. Haleellaan kun torban kan keessaa yoo raawwatu yeroo lammataati. Wiixas dabree haleellaan raawwatee namoonni 3 lubbuu dhabuu akkasumas kaan madaanii akka jiran gabaasne turre. Waraanumti Tigraay wal qabatee dubbii himaan TPLF Getaachoo Radaan gaaffii deebii BBC waliin taasiseen mootummaa federaalaa dirree waraanaa miidhaanis mudateeni haleela qilleensaa geggeessaa jira jedhe. Getaachoon haleellaan ganam kana adoo mudatiin dura kalee sagantaa Focus of Africa waliin taasisaniin lol dhiyeennaa magaalota Kombolchaa fi Daseet deemaa jiru akkasumas dhimmoota kaan irratti gaafatamanii deebii kennan. Gaazexeessituu BBC London jirtu Boola Musurootti dubbise. So you have continued your counter-offensive and looking on your Twitter feed. Isinis haleellaa baname deebistanii qolachuun waraana gaggeessaa jirtu. Wayita barreeffamoota kee Twitter irraa laallu, wayita loltoonni isaa dirree waraanaa irratti mo'ataman yeroo sana uummata Tigraay akka miidhu himte. Waraana gaggeessaa jirtan kanaan haleellaan xiyyaaraa Maqaleetti raawwate jettee yaadda? Part of their game plan to either starve. Eeyyeni gariin karoora uummata keenya beelessuu fi jilbeeffachiisuuf humna qaban hunda fayyadamaa jiru. Haleellaan dhiyeenya kana jalqabsiisan kaayyoon isaa Tigraay irra deebiin to'achuu fi uummata keenya dararuuf kan kaayyeeffatedha. Kun immoo waan hin danda'amneetti ta'e. Sababni isaas humnoonni keenya haleellaatti qiyyaafatame ofirraa qolachuun inumaa'uu diinota keenyatti haleellaa cimaa itti gaggeessaa jirra. Kanaanis xiyyaara waraanaa isaanii nutti erguun lammiilee nagaa dhimma kana wajjin hidhata kamuu hin qabne haleelaa jiru. Akkuma siin jedhe tarkaanfiin isaanii kun garri caalu dirree waraanaa irratti waan mo'amaa jiraniif kana godhu. We have been hearing from an eyewitness who's in the town of Kombolcha who talks. Magaalaa Kombolchaa irratti namni taatee kana ijaan arge akka nutti himetti magaalota dirree waraanaatti dhiyeenyaan jiran Dasee fi Kombolchaatti humni mootummaan hedduu walitti qabamaa jiraachuu akkasumas dargaggoonni hedduun gajaraa fi meeshaalee kaan qabatanii gara dirree waraanaatti deemaa jiru. Kun si yaaddeessaa? It is worrisome in the sense that Abiy is trying to. Gam tokkoon yoo ilaalte yaaddeessaadha. Abiy gama dirree waraanaan taankii fi meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun waan milkeessuu dadhabe namoota hin leenjinee fi meeshaalee waraanaa sirnaan hin hidhanne dirreetti erguun isaa yaaddeessaadha. Waraanni biyyoolessaa meeshaalee ammayyaawaa ta'an hidhachuun bobba'ee waa tokkollee milkeessuu hin dandeenye dargaggoonni gajaraa baatan ni milkeessu jechuun yaaddeessaadha. Waan akkasii irra deddeebiin argineerra. Lammiilee nagaa lubbuu dhaban lakkoofsa dabalaa jiru. Forgive me for interrupting, but we also understand and the accusation is that you also have young men. Addaan si kutuuqoof dhiifama. Garuu isinis dargaggoota umuriin isaanii hin geenye waraanatti bobbaasuun himatamtu. Kana malees waraana cimaa magaalaa Kombolchaa gama kaabaan meeshaalee gurguddoon deeggaramuun adeemaa tureen jiraattonni akka jedhanitti haleellaa humnoonni keessan banan ofirraa qolachuu akka danda'an himaniiru. We didn't launch any attack north of Kombolcha.
Nuti haleellaa kamuu gaba kaama kombolchaan hin banne. Kombolchaarraa fagoo jirraayyuu. Guyyoota muraasa itti aananitti kombolchaa fi daseen to'annoo keenya jala yoo galan hedduu nan dinqu. Himannaan humnoonni keenya kombolchaa gama kaabaan wal waraanaa jiru jedhu soba guddaadha. Garuu humnoonni keenya magaalaa dasee gama kaabaa jiru. Waraanni idilee mootummaa Itoophiyaallee haleellaa humnoonni keenya gaggeessaa jiran fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye. Baqachaa jiru. Humni isaanis bittinnaa'aa jira. Erga kun ta'ee deebiin isaan kennaa jiran garuu humna isaanii walitti qabachuun qindaa'uu otoo hin taane lammiilee nagaa meeshaa hin hidhannee fi hin leenjinetti dhimma bahuudha. Waa'ee loltoota umriin isaanii hin geenyeessa jettee fi waan tokko irra deddeebiin himameef dhugaan ta'u. In both these towns, there are apparently tens of thousands of people who have now fled fighting over the past. Magaalota lamaan kanatti namoonni kumaatamatti lakkaa'aman buqqaanii achitti daatanii jiru. Lammiileen kun qaamolee gama lamaan jiran daraaraa kanaaf himatu. Isin akka TPLFitti gara waltajjii mariitti walitti dhufuun mari'achuudhaaf qophiidha? Yes, we have been consistent to a fault when it comes to expressing our position. Ejjennoon keenya waa'ee maree ilaalchisee qabnu ifadha. Dhugumaan lola kana mariidhaan furuudhaaf yaada qabnu ibsaa turre. Abiy Ahmed yeroo mara fedhiin isaa lammiileen Tigraay to'annoo isaa jala akka galanidha. Yaada isaa kanas gama dirree waraanaan galmaan ga'uu waan dadhabee fi qarqaarsa namoomaa dhorkuun uummata keenya to'annoo isaa jala deeffachuu barbaada. Beelas akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira. Nuti dhimma kana karaa nagaan furuuf qophiidha. Namoota akka Abiy Ahmed jiran wajjinis ta'u marii taa'uuf qophiidha. Akkuma jedhan garuu harki tokko kophaa waliin dha'u. Dhaggeeffatooteen oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii abbaan alangaa Neetarlaandis lammii Eertiraa namoota daddabarsuu Kidaanee Zakariyaas jedhamu taree namoota haalan barbaaduu keessatti make. Kidaaneen Finfinneetti waggaa tokkoo fi yakka jecha baqatoota lama dabalatee namoota seeraan daddabarsuun himatame adeemsa murtii hordofaa jiru. Murtiitti miliquun isaa in yaadatama. Pireezidantiin Keenyaa Uhuru Keenyaataan faca'insa weerara COVID-19 ittisuu fi ugura halkan socho'uu dhowwuu arra jalqabe kaase. Ugurri sochii kun bitootes bardabree yeroo keenyatti namni jalqabaanii vaayirasichaan qabame hordofee labsame. Weellisaan beekamaan Gaanaa sababa raajii sobaa lubbuu isaa balarra jiraachuuf sodaate baqachaa akka jiru Facebook gubbaatti maxxanse. Biyyattii keessatti nagaan jiraachuu fi waabii akka barbaadu hima. Weellisaan maqaa waltajjii Shatawel jedhamuun beekamu kunin doorsisir gahaa akka jiruu fi haamileen isaa akka miidhamee beeksise. Masriin haadhota seeraa 98 seera qaama raawwachiiftuu biyyattii keessatti akka hojjetanii fi muude. Haadhoti seeraa kunneen gaaf qibxata magaala Kaayirootti kakuu isaanii raawwatan. Kunin erga pireezidantiin biyyattii Abdul Fattah al-Siisiin dubartoota biyyattii qaamota seera raawwachiiftuu lamaan biyyattiitti akka makaman yaamicha dhiyeessan booda. Haleellaan boombii awutobaasii irraan Sooriyaa magaala Damaskaatti raawwateen namoonni 14 lubbuu dhabuu miidiyaan biyyattii gabaase. Akka gabaasa kanaatti meeshaaleen dho'an lama konkolaattota kanaatti qabsiifaman ganamaa yeroo namoonni itti eeggatan dhukka'e. Siiriyaan waraan waliiniin ganna 10 dararamtuullee haleellaan akkanaa magaala guddittiitti yeroo hedduu hin raawwattu. Loltoonni duraanii Jamanii lama waraan Yamanii keessatti loluu fi shororkeessaa uumuu fi yaalanii jedhanii shororkeessummaan himataman. Jarri kunniin humna waraanaa dhuunfaa isaanii kanaa fi loltoota fi poolisoota duraanii keessaa namoota 150 qacaruu fi karoorfatanii akka turan himame. Akka abbootiin alangaa jedhaniitti namoonni kunneen hojii seeraan alaa Yaman keessatti raawwachuu fi mootummaa Saawud Areebiyaa tajaajiluu barbaadanii turanii jedhan. Oromiyaa keessatti akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 1996 fi waggoota duraa mormiin barattoota dabree ka'aa ture. Barumsuun keessaa sababa maalii fi magaalii guddichiin Oromoo Finfinnee irraa ka'ee Adaamaatti jijjiiram jechuun murtee mootummaa gaafas mormuun barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee 300 ol aariyaman. Barattoota gaafas aariyaman keessa dhalataan godina Wallagga Bahaa Jifar Mitikuu waggoota 20 booda qabxii olaanaan kooleejii Gambeellaa irraa eebbifama. Akitaariyaanii fi waggoota kana akkamiin dabarsee jedhe gaafadhe. Egaa barri sun seenaan isaa hedduudha. Oromoota mara yeroo haqa Oromoon Finfinnee irraa qabu haaluudhaa fi mootummaan bara sanatti ture guutummaa guutuutti daba hojjete shira saba irratti hojjete sana mormuudhaan bara sana keessaa sabaa ture saba keenyaa fi waan adda addaa raawwachaa turre
dhugaa adda addaa dhugaa dhokate addunyaatti mul'isaa turre sababa kanadhaan kan ka'e eebbifamuu fi waggaa tokko gaafa na hafu barnoota irraa baratan kanan urgurame dhiisee biyyoota Afrikaa kana baddaaf gammoojjii osoo hin taane hedduu labeela kana fakkaata. Waggoota 20 kan keessaati ees turtee akkamiin dabarsitu? Ani qabsoo keessa illee nin ture kana kaaba Keeniyaa kana kibba Itoophiyaa achi keessattis rakkoonni bara 2008 uumamurraan kan ka'e gara kibba Sudaanin ture. Kibba Sudaan keessattis lolli waan uumamee fi Gambeellaan ture. Qabsoo sabaa kana dandamachiisuudhaaf wareegama guddaa kaffalame akka barbaadametti adeemuu hin dandeenye. Sabaaf gaafa gadi baatu qaanii jiru ceera jiru fudhatteetu tuffatamuu dhiibamuun gaddii ilaalamuun waan jiruuf sana waan itti amaneetti galee fi hanga har'aatti illee waadaa sana kabajee har'a ga'ee sana booddee immoo barnoota nabe sana qajeelfadhee almost amma akka hiriyoota koo wanna hiriiraati. Maaltu jijjiiramee deebitee barnoota kan kee eegalte? Ana humtillee jijjiiramne garuu barachuun qaba waan ta'eef ani ilma qotee bulaati. Egaa dhugaan sabaana kirkiree jennaan ani sabaaf dhaabadhee egaa jijjiirama har'a nuti biyya keenyatti waa'ee Oromoo irratti namni afaan baasee har'a dubbatu kun gatii guddaatti kaffalle nuti kalee gatii meeqatti kaffalame dhiiga meeqatti dhangala'e lafee meeqatti cabe akka dhuunfaatti ani barnoota koo barachuun qaba jedhee murteesseetuman akka namaatti hojii humnaa hojjechaa ofuma koo of gargaaree tanii of barsiise. Maatiin kee gaaf si argan waggoota hedduun booda maaltu itti dhaga'ame? Maatiin kiyya baay'ee gammadanii jiru haa ta'u iyyuu malee ammallee ani bilisummaa maatii waliin jiraachuu kana hin qabu ammallee jara dhufee na ilaala malee gara biyyaa dhaquu hin danda'u. Namni yeroo tokko budaadha jedhamee qulqulluu ta'uu waan hin dandeenyee fi ilaalchi kalee sun ammallee hin jijjiiramne. Egaa amma wanti ta'e kun immoo guddoo maatii gammachiisee jira. Eessatti barachaa turte maaliin eebbifamte? Ani Gambeellatti barachaan ture kolleejjii dhuunfaati kanan barachaa ture Baaroo Gambeellaa kolleejjii jedhama. Fiildiin ittiin barachaa ture public health yookaan immoo fayyaa uummataa irratti barachaan ture. Egaa Waaqayyo na gargaaree qabxii olaanaadhaan xumureen jira. Gara fuuldura duraattis ammallee dheebuu barnootaa hin quufne dheebuu barnootaa hin baane waan ani ittiin baradhee kana ittiin saba koo tajaajila ammallee barnootaan barameeqa gatiitti kaffalee dhabe sana deebi'ee barachuun barbaada. Waggaa agasiitti barnoota irra turtee ammoo deebitee agas milkaa'uun maaltu si dhaga'ame? Ani baay'ee guddoon gammada. Maaliif beektaa maqaa hedduun nutti kenname yeroo bara sana barnoota irraa nu ari'anii mindless vandals nuun jedhani yookaan immoo wayyaalaa sammuu hin qabne warra karaarra ciisu gara saafaa jedhanii nu arrabsaa turan. Ani qabxii olaanaa medaaliyaadhaan eebbifame bara kana sun immoo seenaan unuuf ragaadha. Sammuu qabaachuu keenya sammuu keenya immoo saba keenyaaf darbinee laachuu keenya sana mirkaneessa. Kanaaf guddoon itti dhaga'ama baay'een gammadan ganna 20 booddee sammuu kaleessaa ammallee iddoo isaa jiraachuu seenaan ragaa ta'uusaa mirkaneessa waan ta'eef guddoon itti gammada. Namoota akka kan kee qabsoofa keessa galee jiran ka durii barnoota isaanii addaan kutanii waan biraatti dabran maal dhaamtaaf akka nama waggaa hedduu akkas rakkotan kee bahee ammoo milkaa'etti? Yoomillee taanaan barnoonni hundee jijjiiramaa wanta ta'eef eessattiyyuu haala kam keessattiyyuu barnoota barachuu akka qaban keessumatti immoo ilmi Oromoo rakkoo amma keessa jiru kanaaf keessaa bahuudhaaf barnoonni barbaachisaa akka ta'e nan dhaamaa. Bara Jeneraal Taaddasaa Birruufaa Oromoon galaana kutaa 4 darbee baratee jennaan nurra dhangalaa barachuun qabu. Seenaan jedhame suni dhaloonni keenya jijjiireera ammallee uummanni keenya barachuu qaba wal dhaga'uu qaba wal dhaggeeffachuu qaba wal dhugeeffachuu qaba kana dhaamsi kiyya. Galatooma Obbo Jaffar baga milkoofte. Ayyee galatoomatillee. Irdeebina malee Obbo Jaffariin baga gammaddee jenna. Dhaggeeffattooteenna har'a Keenya keessatti guyyaa goototaatti Mashuujaa Dee jedhama biyyattiitti isaniif gootan keessan eenyu kooment keessatti nu beeksisa. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadheessaniin jenna. Mamaansi galgal hanaa nam oolot nyaatee yookiin nam oola nyaatee rifeensantu mata gubbaa ta'a jennaani hattichi mata of qabate. Nam oola nyaatee rifeensantu mata gubbaa ta'a jennaani hattichi mata of qabate. Hiikan isa maani kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeetaa gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessan asli galgalooti akborisaatti akkana nagaa akee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.